Tarkaanfii sodaachisaa ta'een humni waraanaa Huutii Yaman buufataalee waraana Israa'el naannoo kibbaatti argaman irratti haleellaa misaayila baalaastikii banuu labse. Huutiin Iraanii fi gareewwan diddaa michoota waliin ta'uu waraana kana ifatti hirmaachuu ibseera. Bihimaan waraanaa Yaayyaa Saaree akka jedhanitti tarkaanfiin kun haleellaa guutuu naannichaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf deebii qindoomina qabu kennuu yoo ta'u, kallattiin Iraanii fi fuula michuuwwan Libaanos, Iraaqii fi Falastiin keessatti argaman deeggaruuf akka ta'e ibseera. Huutiin haleellaa jalqabaa kanaan galma isaa rukutuu himuun haleellaan kana booda jiru cimee akka itti fufus beeksiseera. Gama biraa waraanni Iraan loltoota Ameerikaa naannoo Dubaay buufatan irratti haleellaa gurguddaa raawwachuu beeksise. Dubbii himaa waraanaa Iraan Ibrahim Zolfaagaarii loltoonni Ameerikaa 500 ol ta'an haleellaa misaayilaa fi diroonii ta'een rukutamaniiru. Akka ibsa kanaatti humnoonni Ameerikaa haleellarraa hafan buufata isaanii gurguddaa gadhiisuun kisaaraa hamaa waliin baqataniiru. Kana malees pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dooniin xiyyaara fe'umsa Ameerikaa USS Jeeraald R. Ford galaana diimaa keessatti haleellaa guddaa jala seenuu himaniiru. Jimaata darbe waltajjii investimentii Saawudii Maayaamitti gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan Tiraamp yeroo haleellaa kana dura ture humna galaana Ameerikaa haala baay'ee hamaa ture jechuun ibsaniiru. Akka Tiraamp jedhanitti humnoonni Iraan yeroo wal fakkaatutti naannoo adda addaa 17 irraa doonii waraana kana haleelaniiru. Haala hamaa ture, baay'ee haala hamaa ture jechuun ifa godhaniiru. Tiraamp iccitii loltoota Ameerikaa galaanaa ibsuun akkas jedhaniiru. Loltoonni taatee hamaa kana dheessanii baqataniiru jechuun doonii waraana Ameerikaa USS Jeeraald R. Ford yeroo ammaa suuphaaf jecha Kirooshiyaa akka jirtu himameera. Gama biraan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tasgabbii dhabuu kan biraa dabalaniiru. Ifatti waadaa Ameerikaan gara fuula duraa neetoof galte gaafii keessa galchaniiru. Pirezidaantichi neetoo waraana Iraan irratti hirmaachuu diduu isaa muuffii guddaa akka qaban ibsaniiru. Kanuma waliin Iraan guyyaa irraa haleellaa guddaa Dubaayitti raawwachuu ishee kan himte yoo ta'u, iddoowwan kuusaa ittisa qilleensaa Yuukireen humnoota Ameerikaa deeggaruu irratti xiyyeeffachuu himteetti. Dubbii himaa waraana Iraan dhaabbatichi barbadaa'uu ibsuun loltoonni Yuukireen 21 bakka sanitti argamu haleelamaniiru jechuun ibsaniiru. Akkasumas haleellaan kun bakkeewwan loltoonni fi ajajoonni Ameerikaa keessa jiraatan irratti kan raawwatame yoo ta'u, miidhaa guddaan akka qaqqabe ibsichi dabaluun himeera. Akka raayyaan ittisa biyyaa Iraan jedhutti haleellaan kun taargeettiiwwan waraana elektirooniksii sadarkaa olaanaa qabanii fi wiirtuuwwan raadaraa akkasumas bakkeewwan kuusaa boba'aa buufata xiyyaara Beengoriyoo waliin wal qabatan kan hammateedha. Haleellaan kun dandeettii Israa'el misaayilaa fi diroonii dhufan adda baasuu fi addaan kutuuf qabdu laaffisuu akka danda'u Iraan himteetti. Gama biraan Hizboollaan humnoota Israa'el irratti haleellaa haaraa qindoomina qabu taasisuu himeera. Taankiiwwan hedduu rukutuun loltoota walitti qabamanii fi ejjennoo tarsiimoo irratti xiyyeeffachuu ibseera. Taankonni maarkaavaa sadarkaa olaanaa qaban rukutamuun kan himame yoo ta'u, rokkeettonnii fi dirooniin naannoowwan tarsiimoo ta'an keessatti gadi fageenyaan roobaniiru. Israa'el keessatti dhiibbaan jiru kan hin boqanne yoo ta'u, saayiranii magaalota akka Haayifaa keessatti irra deddeebiin dhagahamuun misaayilonni fi dirooniin Iraan halkan tokkotti yoo xiqqaate yeroo 18 lammiileen nagaa gaaddisaa akka seenan dirqisiiseera. Israa'el gama isheen haleellaa guddaa Teheraan keessatti taasisuu himte. Dhoohinsi magaalattii Raaseen iddoowwan tarsiimoo hedduu rukutuu himteetti. Tarkaanfii kanaanis bu'uuraalee misooma Teheraan irratti miidhaa guddaan qaqqabuun gabaafameera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian ibsa kennanii sarara cimaa kaa'aniiru. Teheraan waraanan jalqabdu garuu haleellaan bu'uuraalee misooma ishee irratti raawwatamu kamiyyuu haaloo ba'iinsi guddaan akka mudatu himaniiru. Akeekkachiisni isaan kennan Israa'elii fi mootummoota ollaa kan hammatu ta'uunis himameera. Yaman irraa haga Dubaayitti Teheraan irraa kaasee haga kaaba Israa'elitti abiddi dachaan boba'uu itti fufeera. Wanti yeroo tokko doorsisa ture gara waraana naannoo tiyaatira hedduutti jijjiirameera.